Iya. Akka misala. Bakuma jago kiyana geesser. Akka jira yaa. Disettette taata Ibrahim. nagaan Saal gara galchee dhufe wallahi. Akkam goote? Aara bayee. Alhamdulillah baguma dhufte yaa. Magaalaa keessatti gaalaa lakkuma asitti nu qabee nu harkarsu sanitti. Ayyee. Magaalaa keessatti qabee jaartiitii ya maali jedhee namni hundi nutti yaa'ee poolisoonni hundi bakka jiran. Angisee duraatuun jalan deeminii siin jeetti. Bakka jiranii nutti dirmatanii akkasitti ilaala harka isaa duubatti hidhanii akkasitti hidhatti ol darbeetanii dhufe. Hiitee dhufte amma isa. Hiidhee dhufe. Garaaf qabbaneessee dhufe ilaala alhamdulillahi rabbil alamin. Araddara soofee sadaqaa sitti kadhatu jira. Sadaqaa takkitti akkan irraa nyaanne. Qoonqoon Feestaanatti guuree. Du'ee dhufee du'ee diddibataa fi qaqqajarata kana malee waan garaa oma takka kaa kutadhee sumatti kutadhee. Mee maal maaf na biraa deemtaati gisee dura? Hindiddu asitti. Na dideree sikidee saniree nallee tamtuuraa natti buusetu mana oofe. Tantee wardaa manarraa oofe jennee nama meeqan na arrabsee hunoo sheekin kan tokkollee ka duraan. Sheenyi amanii jiru. Ijoollee cina qaraasaa ture haalan akka obboleeyyanitti nutti goree hojii nyaannee hojii dhuunuu na arrabsee har'a xulluqna godhee wardaa anilleen hayyeen arrabsi sheek arraba keetillee na fudhadha amma miciyyoo sanillee yoo manatti deebisuu baatte waliin beeynu naan jeetin sanii jechaaf siyaamee ugaan ammaan tana atu waan dhuftuu seenee beekee. Lakki faanillee natti na yaamnanii nima dhufee isallee aara bayee akkasitti garaa kee qabbaneessee dhufe laala akkatti hidhattu ol darbee ammallee yoo inni dhufu taate wal meerayanneetuma jala buunee ariina malee abaddaan ofitti ol hin seensifnu. Mee silaa taa'ee kabajaalan taa'ee inni karaa Soomaaliyaa sadaqaanatti kadhatee na nyaachisee na jiraachisuuf deema. Herrumatti didee kaanillee herrumatti didi. Akkam si godhuu deema silaa mana siree dhayinaa hojjisan maallaqa qaba. Maallaqa hin qabu silkii qabsiisaa. Silkii hogga qabsiisoo. Akkam maal ta'e saakdeetini maallaqa san kafalee silkii birri meeqaa fuudhudha akkamitti baasudha silkii. Yaalummaan isaa na dhibee mallummaan anummaan akkam ta'a jedhee mallummaan kiyyallee na dhibee waanuma ta'uu wallaalee fiidiyoon bare takka agarteen takko baataa'ee bare takka waanuma ta'uu wallaalee mana. Mee angaraa na nyaattee baraggo akkasitti teessee fiidiyoo martee akkasitti meemee. Wayyaa rabbii kiyya biraa manumatti taphatee bargaruu rabbi zajaa isaa kafala. Haa dhugaa akkanumatti amata dheeraa natti taphataa tureen illeen har'a jazaati yaatu akkana deebi'ee. Yoo kun waanuma deemana fakkaate malaa hunoo dhalaan hundi majaalatte anallee ofumarraa nama raachisiisee hunoo itti heerume halaaka kan hunda na godhere waan silaas godhu kan na godhaasuma jiraama. Inshaallah rabbi haa qajeelchu ammaan tana nan tooyi baddaan Oromolleen haalan natti aartee namilleen haalan daawwattoonni keenyallee natti aaree jiran haalan na komatanii. Sababaa isaa dagaltuun oolu yaa boombee nan garuu haala kanaa. Akka achi ilaaletti ati dhugaa qabda jedhaa yoo wallahi akka achi ilaaletti ati dhugaa qabda jedhaa. Amata dheeraan gubataa tureetu rabbiin isaa waa hundatti nanayxee shirkitti illee nanayxee namni illee na jeeffate ammaan tana laalan. Ansanillee inshaallah rabbiin kiyya ilma namaatii miti kafuur rahiminaa qaraaramaa garuu inni qajeelu natti fakkaatu. Dhibee buuse dawaa jala buuse. Inni garuu waan qajeelu natti fakkaatu baganurraa ol keessachitti amma naamusaan taa'e. Amma seeran ol kaa'ee garaa qabbaneeffaddeemi. Seeran haasirraa. Dhagamaan jala buunala. Seeran sirraa'ee baroo dhufeellee sirraa'ee uumaa bara maxxamee tumameemi. Seeneen qixaaxamaa ufullee bari sirraa'u dhalaatti maasa. Laafatti yoo walii galte. Harkaan na bare doolu sossoo jedhanii silaa sabbaa waan bare tooyi dhiisa. Duraanuu dhala masaanuu lamaan walii galte takka fidee tasa daffaasan waliin jiraadhaa jedhee yaada qabaa beeyte. Amma eeganuu walii galle amma yoo inni dhufe yoo isaa riinellee. Inni akka naa gadi walii galuu fedhu abadan. Hin fedhu wardaa si maaree siin jee wardaa si gorsee wardaa maal siin jee jiraatee nu lamaan illee na silaa akka isaatiin nu lamaan waliin jiraachuu fedhu. Mee maaliin jiraataree? Maaliin jiraataree nama qabuutu adda addatti achitti saniif. Birrii kudhan kiisha isaa keessaa dhabee ilmaa kana ga'u ilma guddaa kana ga'u kana ta'eetini. Jaarsa abbaa ilmaanii. Subhaanallah akka Ibraahimu. Kanaafuu dandeen fuune inni kun dandee sillee fuudhee silaa adda si dandee nallee adda dandee ilmaan isallee adda dandee. Wayya hin danda'u kana hundaa'u amma abbaadhaan kan danda'u. Akkuma dide kan magaalaa keessatti saalfadhaan qaanyeffadhaa kaanii jedhee namni hundi nurratti yaa'e kun jaarsi kiyyaayyuu miti waan an jaaladde naan godhuun akka sadaqaa hunda natti deemee kadhataa manallee kan itti nagalchu hin qabu na shawwadeen na fuudhe jedheen isa salphiseen akka ta'e. Saalessite magaalaa. Saales baga isa saales. Waa hunda hin akka itti garaa kiyyeef. Namalee ja'a miti reenni namalee. Namalee jedhee. Mana keessatti wardaan natti roorrisuu jirti wardaan jaartii xiyya maaree godhu jirti bara akkana si goote. Kai jeet sillee akka ninu maalaa atantuura na siina woofee asitti hoyta sii dhusanii iyyuu kaatee uyyu akkas na gooten garuu garaan kee akkasitti nan dandeenye suma sanitti iyyuu na aarsa ittiin akkasi si hidhee asitti kophaa keessa. Sila akkasanii wallaa sin deemu kanatti olii deebisu amma sila akka illee asitti na hidhee silaatillee hidhaa sanitti na dhiitte
wardaan Maan godhareena leentina dabalatan tuuratte fidem balbala godheetin hin deeme hunoo agartee atilleen. Tatan tuuraanatti buusee tan tuuraanatti buusee. anammaan tana akka namillee natti Na omnan illee akkini ta'inaan jedhe sawwayi ta'eere sireen buldanaan jennaan siree didi. siree maaliif si bulchasi? Maali na bulchamee birrii takka keeshaan qabu bar. Kunillee gama qabraanis. Gattaayiba. Akka isaati bar kun faayinaanu guddaan jiru gubee bar kunillee kan akka isaati goy gubuun Wallahi kan akka isaati kunillee waan namni irraa taa'e jedheen hin taa'ulaa waan inni dalagu. akka ilmaan isallee wama inni dalagu dalagu Abaarii qaba wallahi Ibrahim abaarii qaba. rabbina haqa jechuun ilmaan kana faraqaa isaanitti nasitti kanatti kana hundaa'u dalaga haaliin akka isaan irraan godhini Garuma du'aa itti kadhadhamu waan biraatiin silaa jaarsa kadhadde. abbaan itti kadhata haati itti kadhatti gandi keenyallee yaa rabbi hundinuu numa ja'a du'aa ina baarsan nutti taatee hundi Silaa jaarsa waan abaaramaan dhabde. milkaa'an saazabana kana Ilmaan motolchii qabadhu du'aa itti godhadhu haala gaariirra kaadhu quraana barsiifadhu waa hunda diin barsiifadhu barnoota namni tanatti hiru ilmaan maal barsiifata ilmaan hun ofirraa ija duraa ufachi qabee qaabboti malee sila ilmaan kun hun baratu garuu garaa fi anamma nagaan qalbi takkaan taa'ee raahadhaan jechuudha ilmoo tanallee guddifadhee nagaan taa'a. Inumaa diddibattee naa deemtanaan jira bar magaalaa keessa akkuma asitti nutti naafu kanatti magaalaa keessa diddibattee naa deemta maalii taata deem bakka obboleetti ina waan naan jedhin hin jiroon illeen ka waan jiraa hunda itti mee akkamis sadaqaa kadhatee na nyaachis armayuun odeen gaddu mana fuudhe waan naa godhi jedheen naa hin godhu mana katti na galchuu hin qabu maallaqa takkitti harkaan qabu waanuma inni na godhu iyyuu hin beeku jedheen uummata guuturratti itti salphatee gamataan isaa lafa gaddaale kanaan malteedha akkatti salaa gadidanii akkatti ol darban lafti garaan keenya qabbanaa'ee qoonqodhaan sirraa jechi keessatti yaadisottam kiyya jee dhufee miila dhungatuun oolumee anaas siin jeeti. Bara osoo dhufee loolisee sibnu gibbi matanaayyuu abadan Ibrahim. Olii Barumee ati dhiisii siin jee fiin dhufee luka si dhungatu taanaaf isilleedha. Silaa wardaa biraa dhaabbatullee akkasi godhuu qaba. Dhungatullee bariin dibbaru itti deebi'e. Itti deebi'e gaa'e maal goonare? Egaa bara Olisee sitnuu. ammaan sheeknilleen haalan na gorsi haalan laal taa'ii wal qixxeessee maal qabaatee wal qixxeessee nu jiraachisuu danda'a miti. Oonuma qabu kanaa nagarree baran. Yoo waa qabaatullee baatu namni amala ifii qajeelee amaluma ofii qajeelanuu jaarsa fi jaartii ilma yaani masaanuu lamee walii galchee. Silaa wayya hay taan harka qabeechiin fiigee taan bartanaas godhu. Taan manatti fidee deemanii taan qabee sadaqaatti kadhachuuf yaa rabbi yaa. Hasbunallah wa ni'mal wakiil namni nu maal isaan jame. Fatanama kana keessa. Deemee sadaqaatti kadhachuutu na biratti si dhiisee deemee hanga bakka argatee waan argatee. Egaa inni dhiiraa bakka fedhe deddeemuun kadhuma sana yoo asilaan beeku wallaa osoo tiraanspoortii gisee sanitti kadhadhee argadhu taate qaatitti tuqeen karoorra kenna. Maal goota warra keessanitti illee galtu. Warra keessan sunillee nama maal jedhan duraan illee jaalattee jala deemtee ammallee kun ammallee yoo manatti deebi'u. Atillee ni xiqqaatta warra keessanillee ni xiqqaata saniif walumaan as tetteenyetuma inshaa Allah. Hedduu nu godhe taana. Waa sakkan taanu boonne jiraan. Suma ofirraa baafna. Alhamdulillah. Nagaa qabna naafaa miti bal'aa miti caphaan qabna. Alhamdulillah ati baan ilmoo takkitiin qabdu waan fayyaadhu akkatti qucuucin jula hangan duraan maraadhee isaa jecha maraadhee shaararra fiigeewu naagee jira jeetin amma laal ka argadhe gixxime fitti godheetin ka fedhe ittiin nyaadhee ittiin uffadhee ittiin dhugeetin boo fakaa jee akka fedhetti jiraata akka fedhetti jechuudha. Amma tana laafeessumaanis nu bira eebbee amma mana gabasii jirti adaadan xiqqee takka illee dhufte. Nagaan jiraan anamma gorsa sheekaa fuudhetiin ishillee qaxxitaa manatti deebisee hordaasii guddoodha naan jee sababaa keemiyyoon tun illee manarraa baate naan jee hayyee sheeka jee sillee yaamee atilleen yoo kana ajaja kiyya fudhattee dhuftee miti mana kanarraa gadi hin bahin waan isiin laa gadi hin bahin maal akkin ol seenu gibbii kana keessa akkin ol seenu waan inni siin juu dhageessee wardaattu waa siin jee yoo inni jeellee atilleen wardaan naan jeettee kara isaa yoo gorte anarra booda hin beeku sun. Abrahaamiin barqaata irraa bayan qaata irraa baye baran Abrahaamiin. Gizee inni bakkatti na dhiisee sadaqaa kadhatuuf deddeemu san garaa kiyyarraa na bahe hanga dur jaaladhullee. Garoo mallee deebisee waan itti godhu taatee hin beeku. Dhabee deemee sadaqaan kadhatu odoo nagaa mana kana keessa jiraate nagaa waan qabnu nyaannaan. Waan qabnu nyaanna jaalalli jiraannan xiqqoo qabnu keessa barakaa qabdi. Saniif waan amma qotaadhanii mana waan jirallee gabbaasee facaasutti yeroo fiifuwan. Tolchite. Qotaa isaati. Aarree waan nama hin goone. Aarree akka nama hin goone kan wasin hidhee odoo ilmoo xiqqishoon tun sababa naa ta'uu baatte sila har'a sababa naa ta'e ilmoon tun narraa harkiftee dhidhiitadhee firraa hiikee rabbiinis gaafurmaata naa ta'e mana kanarraa gabbee aara isaati waan mana jirullee fuudhee isin barbaada magaalaa kana keessas deemee maallaqas irra deemee firraa. Magaalaa keessatti illee manuwaluma karkarsinaan isa karkarsuu dhiisuu miti.
Diddibattee deemtaa numaan jedhee osoo deemaa jiru. Hinaaf akkanumaanuu sitti hinaaf akkanumaanuu hawaata kaa'uufa. Ashilingii takka fuudhee yaartitii yeejee waa sitti kadhatu. Ati riyaa ki jaayyuu bitaan mallee